akkashan guyyaa sanbata waldaan buna danfisneetti guyyaa sisnee buna danfisnee saatii gumna nummo sanbata kan qixaarsine ixaanatti nanne of jannee hojjennuna Stina mi mata ni sinu kubu kota. Mata kan sinu kuda apa kota? Mal ko chura. Samu mal ko chura. Dua. Samu mal ko chura. Arro. Samu bicham ti jayun jamsina. Barabayen warkawate. Waaqayyo diina kee qaasi baaseera. Jireenya ishee abaarree mana ishee abaarree kiisii ishee abaarree. Atolkaas hafuura ishee abaaree rukutee hafuura ishee abaaree rukutee. Kiisii ishee maal godhani? Abaarreerra. Kan biraa'oo? Nuti jireenya ishee muluu nagaashii. Bakka daqiiqaatti an dheedhumatti tasaasnee nagaashii nyaanna. Akkamittiin taasisa? Akkamitti? Maal goota kana kophaa kee maal goota duute baqqaati jennaan yeroo baay'ee du'a murteeffachiisna garuu yeroo tokko immoo sagalee abdii wayiitu dhufaa fi yeroo sana baqqaaroo isheen jilbeeffatti hin baqanna yeroo isheen cinqatii keessa galtu watti galla. Sagalee abdii dubbatti? Eenyu abdiin ishee? Yesus. Koi, abdii fudhachiis. Itti dhiyaatu. Kadhannaa jibbisiisnee jilbashii nyaannee kadhata rikkaa baasnee haala bahuudhaaf baqqaa nuti. Kan nama dinquu dhaggeeffadhaa. Isheen dhibee kaanserii qabuudhaaf jedhanii. Dhibee kaanserii. Na dhaggeeffadhu. Gadameessa see maal gootan? Gadameessa maal gootan? Maaloo doroksaatti nu jalaa buute. Kaanserii maal gochuu turtan? Kaanserii. Nuti harmattis galuudhaaf gadameessa bichaa miti. Waan baay'ee yaalii gaggeessina. Dhibeen kaanserii kun maaliif galu barbaadan? Maaliif? Akka isheen kanaaf booda dhalan arganne akka isheen mana ishee jibbitu nagaa ishee nyaanne. Namuma isheedhaa yaadu fakkeessineeti. Maal gootu? Akka isheen guyyaa sanbata waldaan buna danfisneetti guyyaa sisnee buna danfisnee saatii gumna. Isaa booda yeroo guyyeessi achiin deemaatti nafti bakka. Maqaa gooftaa Yesuusi akka ati ni qabneef akka ati gara mana Waaqayyoo hin deemneef sababa kansitti baay'isu har'aa jalqabee rukutameera. Oduutti baay'is. Inni hojii keenya miti ree. Hojii keenya bir. Kot. Man. Gargaara. Man ati moo? Kot. Ati moo man? Nus Buna. Buna maal godhu? Saati charchiin gumna. Guyyaa charchiin gina bisna. Dhageettiin diddeeqifte dubbata. Ixamaa kennaani. Buna saande ixaana raarsannaani. Si jedhan. Bakka. Bunaan dash. Isaan jatti isaanii hafaniti. Waldaan mistu. Itti geessina. Akan godhu. Waldaan mistu. Waldaa sanbata. Inkaan oolsitu. Galgala ganama charchii keenya deemnaa jedhu.
إنها توزين الريبة تفوني لا الشرجيت إيش الريبة أمو ميت قد بوسنا إيش أم قال لي أبونا دون وفتونا في إجراء نموسن بدأ سنبدأ كان كده ما هرسني إتأنا تناديت وبجاني وجنونا eenyu galateeffachuu kan danda'u waaqayyoodhaan harka ol kaasaa isa seetan ittiin siidhe waaqayyo sirraa hiika maaloo amiin jedhe baaki maaloo amiin jedhe baaki isa ittiin hidhamte sirraa hiikameera waan ittiin hidhamte irraa hiikamteet maqaa yesuusiin hiikamteet maaloo oduu نولالتي وان بايدين ناتن رجال قابينا نجا المسائي قرن قرن ساري ناتاني قالي من إلى نتاسي من أنا يا لو كان إنت أكمل تكاتره شيء اللي في اللي فيه وقاسك شيء كم شيء أنا شيء كم تلا فلا في شيء أنا قرن كم ملكي كاو شيء تاريخي كان جواسن كاو يوقعني أتينيا شيء نرفتين ويمت harka ol kaasaa jawwee kiristaanota baay'ee karaa tambise har'a magaalaa kanarraa gooftaan rukuteera. Hidda ishee guutummaa gadhiisi. Qoyka amma asmarra jimmiri xaragee. Xarageesh. Xaragee lammata bakka kanaan gaafa. Xaragee gaa xaragee. Deemi keessa maqaa Yesuusiin. Harka bal'isi. Rifeensa mataa gadhiistaa. Gaa'ila ishee gadhiistaa. Kadhata ishee gadhiistaa. Humna ishee gadhiistaa. Guutummaa jireenya ishee gadhiisi. Rifeensa mataa gadhiisi. Kakuu ishee ganamaa gadhiisi. Gara abidda barbadaatti. Deemina. Toot. Lama. Sadii. Isa lumaa lama rukutee gata. Deemi gara abiddaan.